taateedhaan dinqisiisoo tapha wancaa addunyaa kan baranaa taphni wancaa addunyaa kan baranaa huma addaati waan addaatiin eegale waan addaa jedhamee waa hedduutu lakkaa'ame keessattuu guyyaa lama keessatti kan mul'ate jechuudha. Footoo kana ni agartan jireetii yaada tarii Jaappaan biyya isiittiin galachuudhaaf deemti jechuun keessanii maloo yeroo isteediyoomii keessa jechuudha qulqulleessanii akkanatti deemaniinidha. Tokko ammoo kan namoota hedduutti ajaa'iba ta'e garee Jarmaniiti. Jarmaniin yeroo isteediyoomii seenuu afaan qabate. Maaliif afaan qabate? Maalirraa balfa maalirraa afaan qabate? Hedduu namaatitti gaafii ta'eeti jira. Kanas mee waanin dubbisirra isiniif hin qooda. Saa'ud Arabiyaadha. Saa'ud Arabiyaan ammoo baasii namni yeroo wancaa nyaate baasuu ol baasaati jirti jechuudha. Garee tokkocha mo'uudhaaf gana tapha cinaa isaa dabruudhaaf kan osoo hin beekinitti waan namni yeroo wancaa argate baasuu ol baasaa jirti. Guyyaa boqonnaallee guyyaa gammachuuf labsattee jirti Adwaa jechuudha. Mee kana waliin ilaalla. Adabduu moobaayilaa biraayii baga irra deebiidhaan gara chaanaala kiyyaa dhuftan warra jalqabaa dhuftanis chaanaala keenya subscribe godhaa maamiltoota keenyatti dabalamaa nuti illee isin simannaa. Taphni wancaa addunyaa kan baranaa kuni waan addaatiin eegale. Yeroo inni eegalu wantoota adda isa godhu jedhameeti waa 14-15 akkas lakkaa'amaa ture jechuudha. Achirra dabalamee gaafa banamu wantoonni adda isa godhu qaama hir'uudhaan nama mul'ii gadiidhaatiin hin jirre mul'ii oliin jechuudha. Mucaa waggaa 20maatiin yeroo baniinsi godhamu wanni addaa wanni duraan takka taa'amee hin beekne yeroo daanyaan dubartiidha wancaa addunyaa irratti kan jalqabaati fakkeenyaaf kunniillee jechuudha. Wantoota akkanaa kanneentu deddeemaa ture jechuudha. Ammoo kan kana hundarra nama ajaa'ibsiisu dursamee kan warra Saa'ud Arabiyaa kana laalla warra afaan qabatee fi warra qoshaasha qulqulleessanitti deebina. Saa'ud Arabiyaan jechuudha. Namni hundinuu dheenne akkuma addunyaatti jechuudha. Isaan qofaa miti nuti hundinuu dheenne. 8-10 itti galaadha kan jedhamaa ture jechuudha. Arjentiinaa warra yeroo lama wancaa fudhate. Warra yeroo lama wancaa addunyaa fudhate warra hangafa kubbaadha jedhamee warra beekamu jechuudha. Maaradoonaa fa'a warra agartee nu dura fa'a. Warra kubbaa kana addunyaa kubbaa barsiise jedhameeti warra beekamu sanii Meesii afaan qabachiisanii boochisaa isteediyoomiidha yaasanii jechuudha. Duuba akkasumatti dubbiin faallaa ta'ee Saa'udiin hinjifannoodhaan xumuraan mootummaan biyyattii illee jechuudha. Waan tufuuzoon warroonni deeggaru akkasiin lafa balleessee waa'ee kana kan agartan keessattuu warroonni tarii Saa'udii keessa jirtan gammachuun isaanii maal akka ta'e qabataman ijaanii agartanii sooshaal miidiyaa kana dhuunfatanii turan jechuudha. Ka televizyiina cabse jira kan hulaa ofii cabse jira tufuuzoo deeggartoota keessa jechuudha. Sooshaal miidiyaa kanarratti agarsiisaati turan. Sun osoo san qofaan hin hafine dursa makiinaa qaaliidha addunyaa kana jechuudha. Makiinaadhaan qaalii addunyaa kana Rolls Royal kan jedhu jechuudha. Mataa isaaniitiin akka bitamuuf waadaa seenameef wancaa fuudhaniiti miti. Yookiin ammoo xiloomaala fi bira gahaniiti miti. Arjentiinaa qofa waan mo'ataniif jechuudha. Waan addaati. Taphattoota biraa wancaa yoo fuudhanii tarii makiinaa akkanaan argatan makiinaa taphattoonni warroonni gurguddaan warri duraan gartee biileenara ta'an warra akka Roonaaldoo fa'aa kan akka Miisii kunniin fa'aa ittiin socho'an jechuudha. Makiinaa akkanaa qaalii kanatu waadaa seenameef jechuudha. Arjentiinaa qofa mo'atanii jechuudha. Tarii xiloomaala fi ganaa tapha kaanitti dabruudhaaf iyyuu ganaa fataraatu isaan eeggata jechuudha. Kan biraa ammoo kana qofaa miti. Akka biyyattiitti guyyaa gammachuu labsatan jechuudha. Kan hulaan cufaadhaa, kan baankiin cufaa, kan ofiisni waajjirri mootummaadhaa cufaadhaa guyyaa gammachuu labsa Adwaa jechuudha. Adwaa ni beektu. Adwaa labsatanii jechuudha. Huma addaati waan addaa waan takka taa'amee hin beekne jechuudha. Ganaa akkuma isteediyoomii seenanii garee tokkocha mo'atanii gammachuun hagana gahu kun taa'ame jechuudha. Osoo wancaa fudhatanii jirru kun maal akka tahanii tilmaamuun nama dhibu tarii gammachuudhaan ijoollee teenya tan achitti rakkataa jirtu san guutumatti nuuf ni yaasan ilaata. Garuu Arabni kun hedduu namaaf ammoo hin cinqattuuf malee jechaa fi malee silaa waan akkana kana fa'aan osoo ibsatte haga guyyaa guutuu cufaadha yookiin ammoo guyyaa gammachuu adwaa labsattu sanii osoo waan akkana kana fa'aadhaan ani baqataana keessa jiru kan hidhee jirarraa ture san gadi dhiise firii tola gadi dhiise dhiifama godheef osoo jette hagam takka du'aayii meeqa argatti hagam takka jaalatamte addunyaa irratti jechuudha. Garuu Arabni rakkoon isaa uf bira dabree namaaf yaadu yeroo hedduu santuraa mul'ata jechuudha. Duuba sadarkaa hagana gahurra gahan jechuudha gammachuun isaanii waan isaan amma argatan kun gammachuu hagana waan gahu natti hin fakkaatu. Arjentiinaa mo'achuun dhugaa waan guddaadha. Cimina garee isaanii agarsiisudha. Tahee wanni kubbaadha ammoo nasiiba. Taphaan fakkeenyaaf poozishiin amma achirratti ni caalan warri
Meesiidha jechuudha Arjentiinaan ni caalti garuu gooliidha kan lakkaa'amu waan ta'eef mo'atanii jiran jechuudha. Kan biraa immoo kan Jarmanii fi arrataamiidha Jarmanii fi Jaappaan. Jarmanii fi Jaappaan Jarman warra wancaa amma kwaatar kanaaf keessa warra shakkamu keessa tokko warra akka Biraazil warra akka Jarman kan akka Spain kan akka Portugal jechuudha. Warroonni kunneen warra wancaadha. Walumaa galatti wancaan akkuma isin beektan Laatiin Ameerikaa fi Awurooppaa biraan darbu jechuudha. Yeroo hundayyuu kan wancaadha addunyaa kun jechuudha. Baran ammoo gara yoo haala kanaan itti fufame gara Eesiyaa kanallee achi titiifaa jira duubessaa jira fakkaata. Duuba Jarmanii kan namni hundinuu eegin jechuudha. Jaappaan yeroo hedduu televiziyoona Soonii sanfaa Toyota makiinaa faa waan akkana kanaan teknooloojii garagaraa kanaan beekamti malee Jarmanii mo'achuun akkuma Saa'udiin Arjentiinaa mo'attee saniin akkasumatti ilaalan. Fakkeenyaaf taphni isiin agarsiifte kan addaati har'aan tana jechuudha. Tarii taphattoota tokko kan addunyaa irratti beekaman hin waan jedhu namoonni yaada akkasiisan kaasaa turanii ijoolleen seente haalaan taphatte. Goolillee haalaa garuu Jaappaan haga taphni isaanii hin geenne ofirraa ittisuudhaan dhukkeerraa kaasan jechuudha. Ittisuudhaan durillee numa beekamti kan biraa kun ammoo kan addaati jechuudha. Akkasumatti mo'atan jechuudha. Waan addaatu taame kanas akkuma kan Saa'udii sanitti jechuudha. Kuni taame ammoo warri Jarman yeroo jalqaba taphachuudhaaf seenanii akkasitti afaan isaa haguuggatanii seenan. Kana wanti addaa waan namoonni hedduun balaaleffataallee jiranii. Wanti kun fakkeenyaaf Kwaataritti kan qophaa'e waan adda isa godhu keessa akkuma isin beektan alkoolii dhorguu warra gee jedhamu. Warra dhiiraa fi dhiira wal fuudhu warra farajjii namatti fayyadamtu kana jechuudha. Dhiiraa fi dhiira wal fuudhu waan akkasiisan jechuudha. Mallattoo san nu dhorganidha. Waan addaatiin kanaafi Jarman tana garuu hedduu jaaladha yeroo isin taphattu akkasuma biyya gartee baqattoonni keenya hedduminaan keessa jiraatanidha isinis kanaaf jechuudha makasiin akkas afaan qabatte hiriira gartee nuti akkas Oromoon dura akkasitti qeeroo mormaa ture hammallee mormaa jiru kana jechuudha sanidha jechuudha. Akkamiin mirga san dhoorgamna akkamitti fiifaan waan kana fudhata kanaafuu hidhamnee jirra maalirraa geey mirgi isaa eeggamuu qaba kan jedhu. Biyya faranjii kana keessatti namni hin fayyadamnellee waan kana dirqama tahamuu qaba jedheeti amananatti fakkaata. Moo taphattoonni kun hundi isaaniitu waan kana geeyidha isaan hundi isaaniitu namaaf hin galu dhugaa dubbachuu fi hundaafuu wanti isaan kana godhaniif saniif jechuudha. Akkuma isin beektan biyyoota Awurooppaadhaa fi Ameerikaa kana keessatti tarii filannoodhaaf illee hatta mootummaanis yoo waan kana duulina filadhaadhaa waan kana natti fakkaata. Namni waan kana dhoorga jedhe waan filatamu natti hin fakkaatu. Walumaa galatti har'aan tana duuba Jarmaniin kan isin akkas afaan qabatteef mirgi keenya dhiibamee jira. Gahii dhoorkamnee jirraadha. Warra dhiiraa fi dhiirri waliif fayyadamu, dhiiraa fi dhiirri wal fuudhu Rabbi nurraa haa qabu. Kan sanidha jechuudha kan isin akkas afaan qabatteef hiriira saniitti balaaleffannaa saniitti jechuudha. Qaatar waan fokkataadha dalaydee kanan dhoorgite kan jirudha. Kan Jaappaaniidha ammoo kan barumsa qabu kan namni hedduun dinqisiifataa jirudha. Gareen kun akkuma agartee Saa'udii gajjenne sanii tarii kun makiinaadhaa miti waan addaatiin kan inni mul'ate. Akkuma mo'ataniin warri yeroo fakkeenyaaf taphni dhumaa dhiyaatetti yeroo isaan lamaa fi takkaan akkas taphataa turan sanitti boqonnaa dura fakkeenyaaf warra Jarmanii takka qaba ture achuma booda lama itti galchan jechuudha. Yeroo dhumuu dhiyaate argan fakkeenyaaf koddaa bishaanii wantoota garaagaraa waan akka waan nyaatamu waan dhugamu waan achirraa bahamu kanneen darbatu waan akkasitti jiraami isteediyoomii keessa jechuudha. Wantoota kanneen yeroo tapha xumuranitti seenanii qulqulleessan. Gootutti jechuudha akka kophee qaruuraa waan jedhamu tokko ni beektanii biyya keenyatti jechuudha. Kophee qaruuraa jedhee warra deddeemeeti waan san laastika caccabe faa qaruuraa sibiila caccabe kana guuru biyya hundaanuma jira. Duuba akka warra saniititti kun akkas madaabaraa guuttatanii yeroo isteediyoomii gartee nama qulqulleessu ni jira. Isteediyoomiin abbaa qabaa. Garuu akkanatti fakkaatutti tarii aadaa isaanii ta'uu danda'a waan tokko itti fayyadamanii balfa san ufumaa Jaappaan tuni seenaa adda addaa qabdi waan akkanaa kana ni qabdi waan dhiiraa fi dubra jedhameetiin tokko akkas waan jedhu kanan qabdu wantoota garagaraa waan akkanaa kana ni beekamti akka aadaa isaaniitti akkanatti fakkaatutti waan itti fayyadaman tokko namuma itti fayyadame santu godhana fakkaata waan tapha keenya irratti mul'ateef dirqama qulqulleessuu qabna jedhaniitti kana godhan ta'a. Waan barumsa qabudha kun waan faayidaa qabudha dhugaa dubbachuu fi namni mana ofiitittu yookiin ammoo bakka gartee namni itti wal gahee bakka akka aruuzaatittu hagam qulqullummaa ofii eeggata bakka itti haajaa bahusan kan jedhu gaafii keessa nama galchaa manuma keenya hagam qulqulleeffanna kan jedhu keessattuu warri Afrikaa fi warri Eeshiyaa kun Araboonni kun jechuudha waan gaafii keessa nama galchuudha. Duuba akkasitti deeggartoota isaanii dabalatee taphattoonni guututti isteediyoomii keessa seenanii waan balfa akkas gartee yeroo namni aariidhaan daddarbu san guutuu qulqulleessan jechuudha.
waan addaati. Kanaafuu wanti kun na ajaa'ibsiiseetiin keessattuu ka Jarman kun jechuudha namallee jibbisiisaa namallee ajaa'ibsiisaa aadaa isaaniitti maal goona. Oma akkasuma ajaa'ibuun barbaachisu Jaappaan namu waanuma beeku waanuma aadaa isaatiin mul'ata. Tarii Jaappaaniif illee aadaa naatti fakkaata amma wanni kun akkanatti mul'achuun kun akkasitti isteediyoomii kana qulqulleessanii mul'achuun kun aadaa isaaniitiin natti fakkaata. Jaappaan keessatti wantoonni akkanaa kun akka jiru amma duras seenaadhaan garaagaraa kana yoo isin dubbistan ni mul'ata jechuudha keessatti. Kanaafuu mee kan jara sadeen kanaatitu waan natti toleefin isiniif qoodee jechuudha. Kanatu tahamee jechuudha. Maaliif afaan qabatte Jarman warra jettanii fi akkasuma ammas Jaappaan hoo isteediyoomii kana maa qulqulleessite warra jettanii fi akkasuma immoo Saudi Arabiyaan waan namni wancaa irratti hin baafne akkasiin mallaqa guddaa biiliyoona gadi naqxee haga sadarkaa biyyattii keessatti guyyaa gammachuu guyyaa Adwaadha kalandarri kan cufne har'uma tana lafaa kaatee cufaa labsitee akkasitti guyyaa gammachuudha labsattee injifannoo labsaa turte jechuudha. Waan nama ajaa'ibsiisu ta'e. Kana boodallee wantoota nama ajaa'ibsiisu waa hedduu arguudhaaf teenya yoo haaluma kanaan itti kan fufamu taate Laatiin Ameerikaa fi Awurooppaan warri duraan abbaa wancaadhaa tahameetiin dhaabbata tahameetiin deemaa ture sun jijjiiramee tarii wancaan gara Eeshiyaa kana galina Afrikaa teenyallee hin beeknu mee Afrikaa teenya sanallee hin beeknu xiqqoo taphni isaanii babbareedaadhaan mul'ataa jira hedduu isaanii jechuudha mee hin laalla fuula duratti ana abduu moobaala biraay hanga qophii biraatii waliin deebinutti yaadnaa tura.